Yeroo wajjin dhaladhe waggaa 20 biyya namaa dalagee mana arabaa utuu harka kiyana dhukkubu obolesii kiyya qabeenya kiyana saame mana kiyana saame mootummaatti naageessa yoo kaate har'a wajjin dhalattee tiruun ati wajjin dhalattee garaa tokko wajjin baatu ani hamma isaa ta'e obboleeyyan kiyyan taana jette obboleetiin keenya toni wallahi billahi jechuudha yoo gisee kana tokko laalan waatu namatti dhagama miira biraattu namatti dhagama ka tiruun ati wajjin dhalatte kana si godhe alagaa maal akka si godhu beekta hin beektu har obbolesii tiruu wajjin dhalatte qabeenya isii utoo isii dhukku utoo umriin isii nama guddu qabeenya isii saame maal jettee mucattiin sun viidiyoon daawunlood naa ta'uu dide obboleeyyan kee maal jettee dubbatte ani waggaa 20 biyya namaa dalage jette waggaa 20 biyya namaa dalage utoo harkina dhukku wajji ramadaana ta'uu baadhee dalage har'a qabeenya kiyya na saame qabeenya kiyya kana mootummaan akkana beeku akka irraa na fuudhu jette assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadaana guyyaa lama faayigallee jirra alhamdulillahi rabbil alamin rabbi fayyaa nu kennee yoona nu eegee shukriin isatti hajiraatu obboleeyyan kiyya wantoonni ani isinitti dhaamaa ture wanni ani isinitti dubbachaa ture akkaawuntii mataa keessanii namarratti mallaqa wallahi namoota hedduu kan dubbatiin kamallee isaa nyaatanii jedhe jechuudha obboleettiin teenatuuni qabeenya kiyya waggaa 20 obbolesii tiruu wajjin dhalatte na saamamtee jirti hamma isaa ta'e nama tokkoon taane itti fuudhee qabeenya itti godhee itti horee qabeenya torte beekama isin hagalu wanni isiin isaa hin ta'ini obboleeyyan isii garaa wajjin dhalatte yookiin edaa lama faata sadaffata yookiin namni kun nama hangafa faata qaba amantii nama tokko amantii gaafa goosiftu namni suni amaanaa sa nyaata amaanaan sun immoo isa nyaata beeka har'aaf nyaata mana fakkeenyaaf manni kun ka isii ergite akkamitti qalbii kamtu keessa gadi ciisa ija namaa kan fuuldura ba yoo har'a tiruun ati wajjin dhalatte kana sirratti raawwatu yoo tiruun ati wajjin dhalatte har'a kana sirratti raawwatu alagaan akkam akkasi godhu beeke dhalam biyya baatanii biyya namaa teettanii abbaa warraa kiyya mexenne biyyoo kiyya jinni kiyya jechaa turtan dogongortanii jirtan akka gadalii galtan beekaa akka qilee seentan beekaa akka seentanii hin baanellee beekaa kunee baloo kiyya kun akkana akkas godhaa sana akkana godha ila abbaa faadha kee otoo si nyaatanii garaa si nyaatu obboleessi keellee garuu taatee fi irraan hambifanne har imimmaan isiin ol baatee miidiyaa irratti bootu gisee tokko yaadatan ijoollee yuutuubii amma dalaydu lamaan nama lama ta'anii biyya Saudi ta'anii miiliyoona 2 moo miiliyoona 3 nyaataman seenuleen ijoollee keenya hedduun isaanii jiran ka miidiyaa irratti gadi hin baafne hoo meeqa kamtu jira ka miidiyaan hin beeyne meeqa kamtu jira yaa jamaa kiyya yaa obboleeyyan tiyya uf eeggannoo godhaa akkaawuntii mataa keessanii baafadha namni akkaawuntii qabu yoomiyyuu qabaataa malee dhabaa miti yoomiyyuu qabaataadha ati qabaachudha isin galee isin jechuu barbaadu isin obboleessa hundin amanamu ka amanamellee jira jechuudha ka amanee isin qabeenya obboleettii isaa san obboleettiin tiyya biyya namaa kanatti dafqitee biyya namaa kanatti dadhabdee biyya namaa kanatti duudi cittee jedhe ka qabeenya sana akkatti godhuunfee qabu jira garuu obboleeyyan hunda tokko miti bineensi waraabessi jechuudha waraabessi ufii isaati quufuu malee ufii isaati ilmaan isaati yoo yaade malee abadan kasii yaanne jira obboleessa akkasiitu jira waan biraa dadhaban jechuudha ilmoo tokko dhalanii ilmoo saniin maqaa ilmoo saniitiin lafa bitatuutu caala biyya nama waggaa meeqa ifajee dubartiin kun amma yeroo viidiyoo sana hojjetutti isin gubattee miira biraa keessa mana arabaateetti umriin nama guddoodha hedduu takka garaa isin nyaatti waan san fakkaatu jira dubartii wayii akkanuma waggaa meeqa biyya namaa dalaydee haadha mana ijaartee turte abbaan qabdu haadha mana ijaartee turte ufille ijaaratte haa ta'u garuu mana haadha isiin ijaarte san eenyuti fayyadamaa jira haatillee dootee jirti obboleeyyan isiitu fayyadamaa jira isaan heeruma didaniitiniin ka dubartillee heeruma dida ka dhiirallee gaafa fuudhe mana san argatuuf baay'ee ifaajaan garuu jaruma addaan qoodata ka biraan dhuquuf isiin tunillee argatte hiree isiiti ittiin dhiisa
manni haadha keenyatii jedha. Waa hedduutu jira gaafa haasa'amu gaafa dubbatamu. Dubartiin haadha isiitii mana ijaartee kaatee obboleessa mormiteetu jira. Ila wantoonni lafa kanarra jiran hedduu isaa ulfaatadha. Hedduu ulfaatadha. Nama hin amanini, namni amantaa hin qabu, mallaqa ergitu guutuu siin galchuu, birrii yoo irratti fakkeenyaaf galchate taate mana meeqan bitte hojjete mana kana haqa himuun barbaadu. Mana kana yoo miiliyoona tokko ta'e miiliyoona qixxeen isatu nyaata. Waa meeqa dubbataa ture qixxee mana kana isatu nyaata. Garuu wanni iji keen agarre dhugaa sitti fakkaata. Wanni iji kee argu mootu dhibumaan dhibbatte wanni iji kee argu maa inni itti amanteetiin jechuun argita waan ta'eef. Garuu mootu namni keenya akka nama keenyaa badaan hin jiru gonkuma. Namni keenya akka zaalima ta'e beeknee jira arginee jira ijussi arga. Abbaa warraati. Abbaa warraa gaafa abbaa warraa jedha. Abbaa warraa fakkeenyaaf inni waa itti ergitu mallaqa itti ergitu mana ijaari jettu lafa biti jettu abbammaa warraa kee kun si qoccoma si mura. Maaliif si murare irraa bakka irraa fataa jedhan hanga tokko irraa fataa jedhan raahaa irraa ta'an. Ati deebitee hojjettee daafqattee mana namaa dalaydee ergita waan ta'eef inni irraa fataa jedha. Guutuu sitti nu lafti lafa hin bittaa'u yookiin meeshaa ishee lafa bitte kaate mana irratti ijaarette meeshaa san gaafa hin bita jette meeshaan suni guutuun dhibbaan dhibbata haga kana jedhee sitti himu namni sun abbaa warraa kee yoo ta'e obboleessa kee yoo ta'e maaliif hin qanacaba abbaa kee ta'e hin qanacaba namni gisee abbaa nama muraasa malee namni hundi isaa tarkaanfiin inni fudhatu gala araati irratti eessuma irratti abbeera irratti obbolee ilma abbeerati irratti tarkaanfiin inni fudhatu maaliif faayidaa san ka argatu yookiin ilma abbeeraa san ta'a maaliif maaltu kana dhufe beekta amantummaa dhabuu isaanii shakkuu isaanii mallaqa gaafa ergitu meeshaa tokko gaafa biyyatti bittu hammam inni qixxee sanirraa muramu waan beeytaniif hin beeytanii miti fakkeenyaaf mallaqa gizee achi ergitan kaashi gizee dhufu asitti mootu yenna haga kana ta'e haga kana irraa bita akkas jedhe irraa mura ijoolleen amantaa kanaaf dhabde. Kana jechuudha obboleeyyan kee wal amanuu dadhabne jiruun addunyaa ton immoo qaaloftee jiru addunyaa qaaloftee irratti mootu namni illee irratti badaa jira. Kana balleessu maa inni maaltu kana balleessa obboleeyyan kiyya rakkoon inni jiru eessa jira rakkoon kun eessa jira isinitti himoo nama keenya keessa jira obboleessa kee abbaa kee obboleettii kee keessa jira amantaan hojjete taanaan kalaasate wallahi amantaan hojjedhu amanii hojjedhu amantaan fakkeenya qarshii 100 yoo sitti kennamte anaaf ka irraa kennitu parsantii 50 yoo ta'e yookiin immoo 15 yookiin immoo 10 ta'e ati nama gaariidha. Gaafa viidiyoo sana gaafa wanna san hojjettee birrii haga kana kiyya hammi kun haqa kee jettee nama sanitti himte wallahi ati nama gaariidha. Gaafa immoo nama sanirraa qixxee 100 keessa yookiin 50 gaafa muratte ati amanamaa miti jechuudha. Himtee fudhachuu see caala. Qarshii haga kana naa kafaluu qabda. Baqa qarshii haga kana naa kafaluu qabda. Kuma haga kana kuma 10 naa kafaluu qabda. Meeshaa tokko irratti waan dalagamu fakkeenyaaf kuma 5 yoo ta'e yoo kuma 10 hin ta'e yookiin 25 ta'e yookiin kumni 5 yookiin kumni 10 keetti maal parsantiin asabattu jechuudha. Ila ka dhugaan himtee fudhattu sirmiidhu. Namni sunis beekee haqa kee ina kun nama haqa kanaatiif haqa kana kenna jedhee si itti amanee itti seena. Yoommoo tamati qabdu san irraa atis garuu yaadachuu dhiifta. Tamati qabdu san irraa yoomur immoo namni suni zaalima keessaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf warri karaa onlaayiniitiin dalagan warri karaa guutuu namatti himanii hin himan. Fakkeenyaaf warroonni karaa onlaayinii mallaqa sharamni haga kana yoo jedhan parsantii 2-3 hin muratu. Maaliif hojii isaaniiti waan ta'eef jechuudha. Dogongorri eessa jira ka'umsi mataa keenyarra jira. Gaaf biyyaa baatan akkaawuntii baafadha. Biyya namaa teettanii akkaawuntii baafachuu gaaf hin dandeettan isin hin jettan isin gonkumaa hin dhageettan. Ishii garamiti isin qaban ishii akkam isin goon. Hara mucaantu waggaa 20 biyya Arabaateetti. Maaliif yeroo duraa san nuti hundinuu waan takka hin beeknu. Akkaawuntii magara jedhamu hin beeknu. Gaafa iji banamte gurbaan nu barsiisaa ture yeroo san Abu Shimiman jedhamu mucaan sun
barumsa sirrii barsiisaa ture. Akkaawuntii online baafachuu hin dandeettan biyya arabaa teettanii biyyatti baafachuu hin dandeettan jedhaa ture. Isin miidiyaan isin hordoftan ka biraa miidiyaan nuti hordofnu ka biraa odoo gaafsan akkaawuntii mataa keetii yaa baafadha. Har intalli tun riyaala waggaa 20 yoo buukii isiitii irratti galfatte riyaala waggaa 20 yoo buukii isiitii irratti waggaa lama qarraa dandeettee yoo galfatte har'a mana ana jedhe bitatti. Kaash gootee gabbuutee sakandii kanatti mana miiliyoona 16 bitachuu dandeetti. Mana miiliyoona 10 bitachuu dandeetti. Maaltu sammuu keenya nu hodhuuchi beeytani? Maaltu wallaalummaa kana fide beeytani? Wanni wallaalummaa kana nutti fide waan namni jedhu hin dhageenyu, beekumsa hin qabnu, barumsa hin qabnu, doofummaan jirra sammuu keenya. Sammuun keenya kan inni itti xiyyeeffatu nama qarqaaru qofa. Ibaluu fuudhe sargii godha, ibaluu fuudhe uffata bita, ibaluu fuudhe kennaa kenna. Beekani mataa kiyya gisee dura biyya arabaa kana dhufu wallaahi ani mataa kiyya yeroo sanitti qarshii 2000 nama yeroo sanitti 2000 jechuun pum guddaadha. Yeroo san ani waa'ee duniyaa tana gara ittiin beeku. Yeroo san 2000 ta'ee 1000 ta'ee maal bar isinum anillee akkuma keessani. Isin hagalu amma ijabananni malee duraa bakkuma keessan turre. Ijoolleen ammaan immoo qaruuteedha. Ijoolleen ammaa immoo qaruutee keessallee qaruuteedha. Yoo karabbi isin toomsin jiraate malee an viidiyoo kiyya asumatti dhaaba. Hin gowwoomina, hin dogongorina, jaarsi kiyya mana naa bitan jedhin galchi akkaawuntii kee jalatti ergi foocii isaa gaaf galte biyya gali kaash godhi bitadhu bakka dhumatti allaqa. Wanni sammuu isin hadoochu hin jiru. Wanni biyya ambaatiitti immoo mataa isin nyaatu hin jiru bakka. Maaliifi maal taatan yaada xiqqishu isi wallahi yaada hin amanin abbaa manaa keetum. Otoo ati asiin achi ifaajjonni asiin niitii biraa fuudhee ilmoo argate isii wajji zanaa jedhee ciisa ati mootuyyuu mana arabaatiitti gubatta maaliif?